Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa adeemsa of ta'uu jalqabee jira jechuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatan. Magaala Bishooftuu irratti jabinaan hojjetaa jiraachuu kan himu mootummaan naannoo Oromiyaa magaalattiin magaalaa turizimii akka taatuuf akka Afrikaatti akka mul'attuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Pirezidaantichi duudhaa fi eenyummaa keenyatti deebinee of taanee of ta'uudhaan Itoophiyaa akka ijaarru, of ta'uudhaan Itoophiyaa keessatti eenyummaa keenya akka calaqqisiifnuuf hojjetamaa jira jechuun ergaa isaanii dabarsan. Obbo Shimallis dubbii isaanii kana keessatti haalaan irraa dhiphatanii haasaa akka turan waa'ee ida'amuu akkasuma dhimma ajandaa paartii isaanii ta'uu isaatu hubatame. Waa'ee ijaarsa Itoophiyaa fi dhimma paartii isaanii koomsee akka jirus fuulleffachuun irraa dubbatan. Waa'ee siyaasaan of jabeessuu irrattis ciminaan hojjetaa akka jiran dubbii isaanii kanarraa hubatama. Dubbii isaanii keessatti eenyummaan keenya ganama akka dagaaguuf akka guddatuuf calaqqee keenya akka ta'uudhaaf hojjetamaa jira jedhaniiru. Kana milkeessuufis ajandaa haaromsa aadaa jedhu itti jiraniin hojii guddaa hojjetaa akka jiranitti dubbatu. Haaromsa aadaa jalqabame kanaan tarkaanfii xiqqoo fudhatamteef bitaa mirgaan kan wacamu jira jedhan. Waci kun karaa sirrii irra jiraachuu keenya agarsiisa jechuun dhaadatan. Ta'us akka pirezidaantichi jedhu tuun taane qeeqni aadaan haaromuu hin danda'u jedhu hawaasa bal'aa biraa dhaga'amaa ture. Mootummaan duudhaalee fi aadaa uummataa siyaasaaf oolfachuuf bakkeewwan hedduutti sochii taasisaa jira jechuun qeeqama. Kanneen ajandaa mootummaa jala dhaabbatan mootummaan waan hunda gara siyaasaatti naannessuun akka sirrii hin taanetti morman. Inuma aadaa fi duudhaa uummataa akka siyaasa ofiif tolutti qajeelchuun mootummaan balaa baata jechuun kan qeeqan adeemsa mootummaan itti jiru guddina aadaa fi eenyummaa amma argame duuba deebisa jechuun sodaa qaban himu. Obbo Shimallis akka jedhanitti garuu tokko tokko alaabaa abbaa gadaa maaliif baay'iftan jechuun raga'eeraa jedhu. Hin baay'anne reefuu mul'ate ka jedhan namni kun dubbiin kun maxxansa Jaawar Mohaammed akka halkanedaa akka tabe akka qeequs hubachiisa. Jaawar dhimma alaabaa abbaa gadaa humnaan uummata bichisiisuu irratti barreeffama katabee ture. Bulchiinsa Shaggar kutaalee garaa garaatti alaabaa abbaa gadaa dirqamaan namoota bichisiisaa akka jiran dhaga'aa jirra. Gochaa dirqii akkanaa keessattuu sabaaf sablammoota biroo irratti raawwachuun alaabaa kabajamtuu saniif dabreessu uummata Oromoof ilaalchi jibbaa akka dagaagu taasisaa jedha. Alaabaa san uummanni keenya ni jaallata. Yoo maallaqa harkaa qabaate fedha isaatiin bitata. Dirqisiisuun bichisiisuun garuu ayyaana irreechaa miidhagsu osoo hin taane busheessuudha jechuun Jaawar Mohaammed barreeffama isaatiin ibseera. Dhumarratti Jaawar kabaja alaabaa sanii ol kaasuu onnee keessaa yoo qabaattan tarkaanfii sirrii tumaa caffeetiin alaabaa Oromiyaa taasisuudha jedheera. Obbo Shimallis Abdiisaa dhimma alaabaa abbaa gadaa irratti reef hojiin eegalamuu dubbatu. Kun agarsiiftuudha. Kan kana caalu sichi duubaan jira jechuun alaabaa kana ol kaasuuf duuba akka hin jenne fakkeessuun dubbataniiru. Kuta'ee alaabaan abbaa gadaa wayita ayyaana irreechaa kana qofa kan ho'u. Ayyaanni kun erga darbeen booda namuu galagalee bakka akka hin kaafne haasa'ama. Akka obbo Shimallis jedhanitti waa'ee irreechaa kana ilaalchisuun dhiibbaan adda addaa taasifamaa tureera. Mootummaan isaanii haaromsa aadaa jalqabameen aadaa fi duudhaa Oromoo haalaan beeksisuuf hojjetaa akka jirutti dubbatu. Eenyummaa keenya awwaaluuf dhiibbaa guddaan taasifamaa tureera akka jedhan obbo Shimallis namoota aadaa fi duudhaa Oromoo duuba deebisuuf socho'aniin tabba hin taanetti buutaa of eeggadhu ergaa jedhu dabarsaniiru. Ergaa isaanii sodaachisaa of keessaa qabu fakkaatu kanaan namoonni dhimma ayyaana irreechaa irratti yaada hin malle gadhiisan akka of qusatan akeekkachiisan. Keenyas ni tiksinaa kan obboleewwan keenyaas ni tiksinaa jedhu. Keenyas ni mul'ifnaa kan obboloota keenyaas ni mul'ifna akka jedhan hoogganaan kun Itoophiyaa dhugaan kana akka ta'e itti himan. Haasaa kanaan ollaa Oromiyaa kanneen akka Amaaraaf kaan garaa ga'uuf ka dubbatan fakkaachuu isaaniitu hubatama. Ergaa isaanii walii galaan gaggeessaan kun adeemsa irra ga'ame kanarraa duubatti akka hin deebineef hojii bal'aan akka barbaachisu simaniiru. Gama kaaniin obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan isaanii qonna, industirii, teekinooloojii, albuudaa fi turizimii irratti haalaan hojjetaa akka jirutti dubbataniiru. Haasaa halkanedaa taasisan kanaan pirezidaantichi Oromiyaa qe'ee qabeenya uumamaan badhaate ka duudhaalee hawwataa qabdu kana haalaan beeksisuuf hojii bal'aan gama isaaniin hojjetamaa akka jirutti himu. Iddoowwan turizimii Oromiyaa jiran akka bal'atan taasisuuf xiyyeeffachuun hojjetaa akka jiranis dubbataniiru. Carraawwan turizimii Oromiyaa keessa jiru kana babal'isuuf ammallee haalaan hojjetamaa akka jirutti irraa dubbatan. Oduu keenyatti aanuun irreechi aadaa galateeffannaa uummata Oromooti jedhame. Ayyaanni irreechaa tibbana jechuun sanbataa fi dilbataa deemaa jiru kana haalawaa ta'een kabajamuuf qophiitti jirama. Ayyaana irreechaa kana irratti Oromoonni miliyoonotaan lakkaa'aman qooda irraa fudhatuun akka turan ammas hawaasni bal'aan sirnaa irraa ayyaaneffannaa kana irratti ni argamu jedhamuun abdatama.
ayyaana irreechaa wal qabatee wal falmiiwwan hedduun ka'aa turaniiru. Inumaa irreechi aadaadha moo amantiidha ka jedhu ijoo gaaffii fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa tureera. Ayyaana irreechaa ilaalchisuun Injiinar Taliilaa Guutamaa yaada miidiyaaleef kennaniin irreechi aadaa galateeffannaa hawaasni Oromoo amantaaf gosaan utuu waliin qoodiin kabajatudha jedhaniiru. Ayyaana hawaasni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa lixaa walitti dhufee waaqa isaatti galateeffatuuf kadhatudha jechuun ibsan. Oromummaan miidiyaa irra jira ka jedhan namni kun Oromummaa qabatamaan ayyaana irreechaa irratti akka mul'atu dubbatu. Ofii isaaniitiis ayyaana kana irratti argamuuf biyya alaa irraa bahee akka dhufe simeera. Duula ayyaana kana irratti taasifamu kan hin fudhanne ta'uu kan himan Injiinar Taliilaan deeggarsa ayyaana kanaaf qaban agarsiisuuf kabaja ayyaana kanaa irratti argamuuf Finfinneetti akka argaman himan. Duula guddaa ayyaana irreechaa irratti baname akka hin simanne kan himan Injiinar Taliilaa Guutamaa hawaasni duudhaa isaa kana akka jabeeffatu dhaamaniiru. Dhiyeenya kana hordoftoonni amantaa kiristaanaa fi musliimaa tokko tokko hawaasni akka irreecha irratti hin hirmaanneef dhiibbaa utuu taasisanii mul'ataa turaniiru. Akka Injiinar Taliilaan jedhanitti haalli akkanaa kan hin barbaachifneef uummanni duudhaa isaatti cichuu akka qabu cimsanii dhaaman. Oduu keenyatti fufee jiruun muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed irreecha to'annaa isaa jala galfachuun namoonni baaldiitti akka irreeffatan taasifamaa jira jedhame. Haala ayyaana irreechaa ilaalchisuun guyyaa 4 dura gaaffiif deebii taasisan Dr. Milkeessaa Miidhagaa fi itti aanaa haftee amma ayyaanichi harka mootummaa keessa akka jirutti himaniiru. Ayyaana kanaaf waraqaan seensaa dursee qophaa'e ka jedhu Milkeessaan namni waraqaa sanii hin qabne akka hin seenne taasifamuu isaa hime. Ayyaana irreechaa dursanii sakatta'iinsi akka gaggeeffamus dubbata. Namni waraqaa seensa irreechaa hin qabne ni hidhamaa akka jedhu Milkeessaan haalli kun roobii darbee qabee hojiirra oolaa akka jiru cimsee dubbateera. Namni waraqaa seensa mootummaan qopheesse hin qabne buraayyuu dabalatee bakka garaa garaatti hidhamaa jira jedhan. Ayyaana irreechaa kaadireef namoota bilisiginnaa shakkii irraa hin qabne qofa dhaqa jechuun Dr. Milkeessaan ibseera. Dhugumatti ammoo dhiyeenya kana dargaggoonni hedduun magaalaa Finfinnee keessatti qabamanii hidhamaa akka jiran gabaafama. Tarii haalli kun kan mootummaan itti yaadee hojiitti jiru ta'uu isaaf agarsiiftuudha jedhame. Rakkoo kana irraa kan ka'e amma namni ayyaana irreechaa baaldii mazabzabaa irratti irreeffachuu jalqabeera akka jedhu Milkeessaa Miidhagaa guutummaa guutuutti irreechi to'annaa biyya jala akka jirutti dubbateera. Ayyaana irreechaa kana waraqaan seenuun dhiyeenya eegale. Aanaalee irraa qabee hanga godinaatti namoota waraqaa ayyaana irreechaa dhaquuf isaaniif kenname qofaaf banaa taasisuun kanneen waraqaa san hin qabne daandii irratti adamsanii hidhuu gidirsuun haalaan adeemaa tureera. Ta'us akka Milkeessaa Miidhagaa jedhu namni ayyaana irreechaa baaldiitti irreeffate dhaga'amee hin beeku. Tarii dubbii kana Milkeessaan eessaa akka dhaga'e isa beeka. Kuta'ee bulchiinsi mootummaa ammaa paartiin PP qaamaa biyyiif sirbuu danda'an qofa ayyaana irreechaa banaa taasisan jedhamuun komiin dhiyaata. Gama isaatiin Dr. Itti aanaa Haftees yaada dhimma kana irratti laateen irreessa qabattee malkaa buutee irreeffattee deebi'uuf waraqaa ergasii gaafatee waraqaa sana ammoo waajjira bilisiginnaa irraa argama taanaan Oromoon biyya hin qabu jechuudhaaf kun ragaa tokkodha jedhan. Warri TV miidiyaan argitan kan irreeffataa jiru Oromoo isin itti fakkaachuu danda'a akka jedhu Itti aanaa Haftee irreecha kana irratti argamaa akka jiru kaadiree fi kaabinee bilisiginnaa ta'uu isaa ibseera. Oromoon biyya dhabuu isaatiif agarsiiftuu jalqabaa ayyaanni irreechaa irraa fudhatame kana biyyi ta'uu isaatii jedha. Akka namoonni lamaan kun ibsanitti bakka irreechaatti argamaa akka jiran ilmaan Oromoo ayyaana kana kabajachuuf barbaadan utuu hin taane kaadiree fi kaabinee mootummaa qofaa jedha. Dubbiin namoota kana lamaanii guutummaatti dhugaa ta'uu baatus dhiibbaan ayyaana irreechaa irratti gama mootummaan ga'aa turuun beekamaadha. Waraqaa seensaa qofaatti qopheessanii namoota laachuunis ka jiru ta'ullee guutummaatti nama ayyaana irreechaa dhaquun kaadiree mootummaati jechuun namatti ulfaata. Kanneen danqaa mootummaa kana hunda hulluuqanii kabaja ayyaana irreechaa kana irratti argamanis akka jiran hubachuun duuchaatti kanneen ayyaana irreechaa hirmaataniif maqaa kaadiree mootummaa kennuun hin feesisu jedhame. Ta'us mootummaan dhimma kana siyaasaaf galtee taasifachaa jiraachuusaa karaa garaa garaa dhaga'amaa jira. Oduu keenya birootiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ayyaana irreechaa bara 2018 ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarsan. Ministeerri muummee Itoophiyaa ergaa isaanii kanaan irreechi sirna galateeffannaa Oromooti. Oromoon sanyiin nama horee ka baay'atu, ka faca'ee du'aa ka'ee ija ka godhatu, atoomsaa fi gargaarsa humna waaqaatiin jedhee dhugeeffataa jedhan. Irreechi yoo gawwaaqalee immoo garaa Taliilaa waan isaa godheef galateeffatee ka dhufuuf araaraa fi waaqii gaafachuuf hooqubaa akka dhiyeessudha jedhaniiru. Akka falaasama Oromoo duriitti Oromoon bishaanii fi iddoo guddaa qaba. Bishaan madda qulqullinaa, bu'uura uumamaa fi jireenya godhee dhugeeffata. Yoo kadhatus waaqa uumaa, waaqa uumamaa,
waaqa burqaa walaabuu jedhaa jedhan. Irreechi bara kanaa wayita Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa fedhii annisaa lammiilee ishee guutuuf hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa eebbisiiftetti kabajamuun isaa gammachuu keenya dachaa taasisaa jedhaniiru. Baga gammaddan ka jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa kun ayyaana irreechaa baranaa kana irratti hawaasni miira gammachuutiin akka dabarsu dhaamaniiru. Sabni malkaa hin qabne, saba mataa hin qabne, akkuma Oromoon jedhu biyyi ulaa galaanaa hin qabne, biyya jiruu hin qabne jennee uummata keenyaaf badhaadhina fiduuf ulaa galaanaa karaa seeraa fi nagaa bu'uureffateen qabaachuuf hojjechaa jirra. Tattaaffiin roga kanaan gochaa jirrus addunyaa biratti fudhatama argachaa jiraachuu eeraniiru. Dr. Abiy Ahmed dubbii isaanii kana keessatti galtee siyaasaa taasifachuun dhimma siyaasaa itti jiran dhimma ulaa galaanaa kaasaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.